Hangafoota oduu fulbaana tokko bara 2015 jijjiirraa bara haaraa guutummaa biyyattiitti kabajamee oole. Kiristaanonni Zaambiyaa yeroo jalqabaaf afaan dhalootaan macaafa qulqulluu dhaga'an. Seerri Taksees dhaadannoo biyyaalessaa Waaqayyootti ni amanna jedhu akka agarsiisan himte. Barreeffama waggaa 1500 lakkoofsise mana jireenyaa ergamaa Phexros eeru argame. Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya amma TV Fafainaarraa oduu ifaa isiniif dhiyeessina. Oduu waliin ani Birmaduu Shuuma. Amma oduu bal'inaan. Fulbaana tokko bara 2015 jijjiirraa bara haaraa sababeeffachuun waldaalee amantoota wangeelaa dabalatee guutummaa biyyattiitti kabajamee ooleera. Pirezidaantiin waldaa Fafainaa addunyaa fi hundeessaa TV Fafainaa kan ta'an ergamaa Geetahuun Immiruus ergaa baga ittiin singa'ee uummata Itoophiyaa maraaf dhaamaniiru. Ayyaanicha sababeeffachuunis galma waaqeffannaa waldaa Fafainaa addunyaa keessatti uffata aadaan faayyamuun namoonni hedduun kan argaman yoo ta'u sirnoota garaagaraa shubbisa daa'immanii, keeroogiraafii, faarfannaa, walaloo, barsiisa sagalee waaqayyoo, labsii bara haaraaf kanneen biroon haala ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Waldaan Fafainaa addunyaa erga hundooftes waggaa 5 kan hin caalle yoo ta'u damee ishee handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti hundeessuun hojii wangeela Kiristoos kutannoo guddaan hojjechaa jirti. Waldicha keessatti hojiin fayyisuu waaqayyoo hojjetamuu irra darbee lubbuu haaraan yeroo yerootti gara gooftaa kan dhufan yoo ta'u yeroo rakkoon hawaasa mudatus deeggarsa taasisuun kan beekamtudha. Ayyaana bara kanaa sababeeffachuun qaammee 2 bara 2014 waldattiin namoota harka qalleeyyii 100 ta'aniif daakuu fi zayita nyaataa bakka itti gaafatamtuun waajjira dhimma hojjetaaf hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu aaddee Achaamellaash Axinaafuu jirtutti laataniiru. Deeggarsi guyyaa har'aa taasifame kan dhumaa miti kan jedhan ergamaan Geetahuun Immiruu boris hawaasa keenya akka of danda'an gochuuf ni hojjenna jedhanii jiru. Akka waldattiitti barattoota 60 baasii hunda danda'uun barsiisaa akka jiran kan ibsan ergamaan Geetahuun bara 2015 barattoota 100 barsiisuuf karoora qabaachuu isaanii dubbatanii jiru. Dabalataan immoo waldicha keessatti barattoota qabxii olaanaa galmeessan amantoota duratti badhaasuun jajjabeessaniiru. Walumaa galatti bara 2014 keessa lubbuu haaraa 3500 mootummaa dukkanaa jalaa gara mootummaa ifaatti darbaniiru. Tokkummaan kaawunsilii waldaalee amantoota Itoophiyaa damee Bishooftuu jijjiirraa bara haaraa bara 2015 sababeeffachuun konfiraansii afuuraa guddaa qaammee 3 bara 2014 irraa eegalee guyyaa 3f magaalaa Bishooftuu Dirree Iyyaasuu jedhamuun beekamu irratti haala ho'aa ta'een kabajameera. Konfiraansichis kaayyoo tokkummaa amantootaa cimsuuf yaadamee kan qophaa'e yoo ta'u waldaaleen kiristaanaa magaalaa Bishooftuu keessa jiran walitti dhufuun kan qopheessanidha. Tajaajiltoonni guyyaa kana adda duree ta'uun tajaajilanis ergamaa Geetahuun Immiruu, lubaa Wandimmuu Waggaarii, raajii Darrasee Laaqaaw, faarfataa Guutuu Shifarraa, faarfataa Asaggad Abbabee fi tajaajiltoota kanneen biroon waaqeffannaa addaa taasifameera. Namni waaqayyoo ergamaa Geetahuun Immiruus qaammee 5 galgala dungoo qabsiisuun bara 2015 irratti labsii baasaniiru. Barreeffamni umurii waggaa 1500 lakkoofsise mana jireenyaa ergamaa Phexros kan eeru qorattoonni hambaa argachuu isaanii ibsan. Bal'ina oduu kanaa Tigisti Siyyum. Barreeffama umurii waggaa 1500 kan lakkoofsise manni jireenyaa ergamaa Phexros kan eeru qorattoonni hambaalee yookiin arkeoloojistoonni argachuu isaanii ibsan. Gareen qorattoonni hambaalee lammiilee Israa'elii fi lammiilee Ameerikaa naannaa galaana Galiilaa qotiinsa taasisaniin gamoon umurii waggaa 1500 kan lakkoofsise manni jireenyaa ergamaa Phexros naannaa kanatti hojjetamuusaa kan eeru barreeffama arganneerra jedhaniiru. Barreeffamni afaan Giriikiin barreeffame irratti Qosxanxiiniyoos tajaajilaa Kiristoos kan jedhu jaarraa afuraffaa amantaa kiristaanaa kan fudhate maqaa mootii mootota Roomaa kan ibsuu fi ergamaa samii gaggeessaa hangafaa kan jedhu irratti barreeffameera. Barreessitoonni Kiristiyaan Beezantaayin maqichi kun ergamaa Phexros ibsuuf akka itti fayyadaman odichi ibseera. Qotiinsa kan taasisan gareen qorattoonni kolleejjii Kinreet Israa'elii fi kolleejjii Niyaak Niiyork kan argamu naannaa manni ergamaa Phexrosii fi obboleessi isaa Andiriyaas ijaarameera jedhamee kan amanamu gamoo waldaa bara Beezantaayin argachuu isaanii kanaan duras beeksisaniiru. Kan gabaase Christian Headlines. Kiristaanonni Zaambiyaa yeroo jalqabaaf afaan dhalootaan macaafa qulqulluu dhaga'an.
Hiiktonni macaafa qulqulluu karaa haaraa fi saffisaa ta'een macaafa qulqulluu golee addunyaa hundatti geessuuf hojjechaa jiru. Irra caalaan keenya garuu afaan dubbannu keessatti macaafa qulqulluu qabaachuuf dhabuu keenya yaaduu hin dandeenyu. Ta'us afaanota addunyaa maratti dubbataman 7,000 akka jiran hayyoonni tilmaaman keessaa afaanota 800 gadi ta'an qofatu macaafa qulqulluu kakuu moofaa fi kakuu haaraatti hiikame. Zaambiyaa keessatti afaanota 73 dubbataman keessaa akka afaan hojiitti kan ilaalaman 7 qofa yoo ta'u, kanneen caaffata qulqullaa'oon hiikamanis kanneen qofa turani. Yeroo ammaa garuu Zaambiyaa keessatti namoonni 5,000 ol ta'an dhiiraa fi dubartoonni guyyaa guyyaan wal ga'anii macaafa qulqulluu afaan dhalootaa 20tti hiikaa jiru. Gareen kun afaan keetiin yoo dubbattuuf dubbistu uummataafis hubannoo guddaa uuma, dhiibbaa hafuuraa guddaas qaba jedhaniiru. Kiristaanonni Zaambiyaa magaalaa Mansaa keessa jiranis waldaa dhaquun yeroo jalqabaatiif afaan dhalootaa isaanii aawushiin kakuu haaraa dubbisaas dhagaas turani. Gammachuu irraa kan ka'es shubbisaa Waaqayyoon galateeffataniiru. Ogeessi teekinooloojiif odeeffannoo waayisileef Assooseet Toomson Joosee Maachingaa hojii kanaaf adda duree kan ta'an akka jedhanitti anaaf macaafa qulqulluu hiikuu fi akka maxxanfamu gochuu qofa miti. Inni guddaan waa'ee jireenya jijjiiruuti. Jireenyi nama baay'ee karaa macaafa qulqulluu jijjiiramee argeera. Kanaaf waldaaleen biyyoota fagoo jiran waliin tumsuu fi sababa kanaan dho'iinsa sochii jireenyaa jijjiiruu arguudhas jedhaniiru. CBNtu gabaase. Mootummaan Chaayinaa waldaalee seena qabeessa taate magaalaa Shaangaayitti argamtu diiguu ishee himame. Dabalata oduu Tigist Siyyuu. Mootummaan Chaayinaa waldaa seenaa qabeessa taate magaalaa Shangaay Siyaanitti argamtu diiguusaa ifoome. Morning Star News akka ifoomsetti waldaa to'annaa mootummaa jala jiranitti dabalamuuf eeyyamamoo warra hin taane waldaalee amantoota wangeelaa akka cufamanii fi galmi waaqeffannaa isaanii akka diigamuuf hojjetamaa kan jiru yoo ta'u, Siyaanitti kan argamu gamoon galmi waaqeffannaa seenaa qabeessa ta'ee hagayyaa 19 akka diigamu taasifameera. Hangawoonni paartii koominist waldaa inni to'atu waldaa Sri Self jedhamutti hangawoonni paartii koominist waldaa inni to'atu waldaa Sri Self jalatti waldaaleen akka seenan dhiibbaa gochaa kan jiran yoo ta'u, warra didanitti himannaa garaagaraa itti banuun murtoo fudhachaa jiraachuu Morning News Star ifoomseera. Seerri Teksees manneen barnootaa mootummaa dhaadannoo biyyaalessaa Waaqayyootti ni amanna jedhu akka agarsiisan dirqamuu dubbatti. Poosteroonni dhaadannoo biyyaalessaa agarsiisan manneen barnootaa mootummaa fi kolleejjii guutuu Teksees keessatti ol ka'aa jiru. Ka'umsi isaa hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 29 nuyi namaaf abboomamuu irra Waaqayyoof abboomamutu nu irra jira jechuun manni murtii olaanaa biyyatti tattaaffii warra Waaqayyoon hin amanne Waaqayyoon buqqisuuf tattaaffii godhan kuffisee labsii bara darbe hojiirra oole. Dhaadhannoon biyyoolessaa saantimaa fi maallaqa irratti Ingaad Wiitarasti jedhu hundeeffama sanaa wajjin wal qabate hoomaa akka hin qabne ifaadha. Seerri haaraan kutaa Teksees ba'e kun manneen barnootaa mootummaa sadarkaa 1ffaa, sadarkaa 2ffaa, dhaabbilee barnoota olaanoo akkasumas konkolaattota magaalaa irratti poosteroota Ingaad Wiitarasti jedhu bakka isaanii irratti akka maxxanfatan gaafatee jira. Poosterichis bakka bu'iinsa alaabaa Ameerikaa qabaachuun dhaadhannoo biyyaalessaa fi bakka bu'iinsa alaabaa kutaa Teksees jalatti giddugaleessa kan godhateedhas jedhameera. CBNtu gabaase. Waldaaleen baay'achuuf karooraan bu'uureffaman haala saffisaa ta'een guddachuuf carraa guddaa akka qaban qorannoon tokko ifoome. Dabalata oduu Tigist Siyyuu. Waldaaleen baay'achuuf karoorfachuun bu'uureffaman haala saffisaa ta'een guddachuuf carraa guddaa akka qaban qorannoon tokko ifoomse. Kaaba Ameerikaatti kan argamu Evangelical Council for Financial Accountability dhaabbanni jedhamu bu'aa qorannoo haaraa ifoomseen waldaaleen mul'ata baay'achuu qabatanii ka'an yeroo gabaabaatti haala saffisaa ta'een guddachuu danda'u jedhe. Waldaa dhaabuu fi bifa haaraan baay'achuu mata duree jedhuun qorannoon taasifame kun mala bu'uureffachuu yookiin dhaabbachuu waldaa irratti kan qorate yoo ta'u, yeroo yookiin waqtii bu'uureessuu waldaa irratti waggaa 5tti dachaa 10 ni guddanna jechuun waldaaleen karoora ifaa ta'e kan hin kaa'effamne caalaa saffisaan baay'achuu fi babal'achuu danda'u jedhameera.
Qorannoo kanatti gaggeessitoonni waldaalee 2300 kan irratti hirmaatan yoo ta'u, waldaaleen guddachuuf baay'achuuf karoora ifaa ta'ee kaayatan akkuma karoora ishee ta'ee yoo argamu, karoora kan hin kaayeffamne immoo guddinni isaanii bicuu ta'uun argameera. Kan gabaase The Christian Post. Oduu xumuruun dura hangafoota oduu irra deebuun si yaadachiisa. Fulbaana tokko bara 2015 jijjiirraa bara haaraa guutummaa biyyattiitti kabajamee oole. Kiristaanonni Zaambiyaa yeroo jalqabaaf afaan dhalootaan macaafa qulqulluu dhaga'an. Seerri taksees dhaadannoo biyyaalessaa Waaqayyootti ni amanna jedhu akka agarsiisan himte. Barreeffama waggaa 1500 lakkoofsise mana jireenyaa ergamaa Phexros eeru argame. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu nuti guyyaarraa walitti qabanne kanneen turanii kan isin faana turanii Birmaduu Shumaati. Torbee oduu biraan hanga walitti deemnutti turtii gaarii.